Ashama harka fuunee kam jirtu nagaa siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kooti. Nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii bege nagaa qabaattanii ufilaa xilaa qabadheen deema jiru. Hinoo aawwattan aduu isaan akkanaan jiru. Inna bareeda. Itoophiyaan bareeda sinin jedha. Viidiyoo kana laayikii godhaa akkasuma sheerii illee godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa. Viidiyoo dhaan gaddaa irrattan deebi'ee isin hojjechuu barbaade. Meeshaa sana jechaadha. Innaa namoonni baay'een mucaa dubbistanii jirtu. Namoonni hin dubbisne immoo dhaqaatii dubbisaa jechaadha. Anarra yoo isa dubbistan gaariidha. Lakkoofsa bilbilaa isiniif kaa'ee jira. Meeshaa isaa immoo meeshaa mirxiidha. Karaan deemaa hin daddabeeyyuudha. Bajaajiin illee sirra hin galti garuu xiqqoo ishiin deemuu barbaade isiniin jedha. Namoonni barbaadan dubbisaa mucaadha walii gala. Baay'ee tsabaayii qaba waan ta'eef meeshaa isin barbaadan suurota harkaaftanii warrattanii waan isin barbaachisu gaafattu. Isaan booda inni isiniif laata jechaadha. Isiniif hojjeta. Kan akkamii akka barbaadan algaas mi'a isin barbaadan kamiyyuu jechaadha. Qumsaaxiniis akkuma inni gadda isinitti argisiise bira deemee bakka barbaadanitti isin geessa. Ijoolleen tokko Wallaggatti nu geessayi, Shawaatti nu geessayi jettu bakka barbaadan Jimma yoo ta'eyyuu kan geessu makiinadha. Rakkoo hin qabu. Meeshaa isaa bichaa laallattanii isin meeshaa mirxii kan akkamii kan akka ta'e hojjisiifachuu dandeessu jechaadha. Suuruma walitti ergattan isiniif hojjeta jedhee yaada. Inni akkasumatti hojjetu waan ta'eef nagaa eenyuu qubsaaxinii hojjisiisan garuu suuruma bilbila irraa natti argisiisanii suuruma sanarraan kan akkasii naaf hojjedhaadheen. Anuma akka bilbila irraa natti argisiisa sana naaf hojjetan jechaadha. Inni akkasii isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa baay'een keessan meeshaa bitachuu waan barbaadaniif kanaaf nagaggaafattanii lakkoofsa bilbilaattan hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Ikkoo hamma dhumaatti yeroo dhaggeeffattan argachuu dandeessu waan ta'eef dhumarra mucaan dubbatee jira lakkoofsa bilbila isaa jechaadha. Isa kan ittiin qunnamuu dandeessan imoorraa qunnamuu dandeessu warri biyya Arabaa keessa jirtan. Akkasuma immoo warri Itoophiyaa keessa jirtan kallattiillee dawwaltanii gaafachuu dandeessu jechaadha. Innaa akkasii isin dhibu waan barbaadan hojjisiifachuu dandeessu. Kushiinaa keessa dhugaan akkasa kushiinaa keessa galfatanii biyya barbaadanoo ta'e deemanii ofii isaaniitti isin gashu jechaadha. Asitti isin hojjetanii warrataniit deemaniit mana keessanitti isiniif gashuu jechuudha. Waan barbaadan barcumallee warroota baadiyyaa maatiidha hojjisiisuu barbaadan barcumoonnis illee hin jiru. Kamiyyuu hin jira jechaadha. Waan fedhii keessanii hojjisiifattu. Gatii bichaa walii galtu. Gatiinis immoo waliin dhibdani. Ani amma nan arge baay'ee isaanii tokko gooddachuu akka malee warroota akkamii seetan warroota bitanii warrataniit ijoollee nama akka amma hojjetanii kanarraa bitaniit deebi'anii yeroo gurguran hin waaddachuu jechaadha isaan. Sila saniif warra akkanaa immoo isaan kun hin hojjetu waan ta'eef harka isaaniitiin hojjetu. Gatii isin ilaalu jechaadha. Gatii amma tokko isin ilaalu isaan sun ofii isaaniitiin hojjetanii birri isaaniitiin waan bitaniif irratti bu'aa buufachuu barbaadu. Soofas haa ta'u bakka mi'oota kamiyyuu jechaadha. Irratti bu'aa buufatanii warrataniit saniin booda'an isaanii eenyuudhaan gurguratan jechaadha. Warroota akkasii irraa garuu yeroo bittan hin nyaatamtu. Maaliif meeshaa mirxiillee ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Guyyaa tokkoon deemeen ture. Innaa qubsaaxinii dhuma bite sana 22 naan jedhan. Anoo 16 nan bite laalame 24 jedhe 22 filadhu naan jedhe jechaadha. Maaliif jedhe yeroo gaafadhu isaan ofii isaaniitiin hojjetanii haala bichisiisanii warrataniit warra hojjetu irraa bitataniit bu'aa buufatanii ta'u gurguratu jechaadha. So kanaaf isuma hojii warra hojjetu isinii wayya. Warri hojjetu gatii isin nyaatu jechaadha. Gatii badaa isin nyaatu. Ammuma meeshaa itti fidan tokkoon herreeggatu jechaadha. Akkuma meeshaatti meeshaa bareedina. Gatii harka isaaniillee amma tokko isin ilaalu isaan jechaadha.
Saasun immoo birrii isaanii daf godhanii bitaa waan ta'eef bu'aa isaanii argatanii warratanii bituu akkasittiin eenyudha jechaadha. Innaa kanaaf akkasitti bitachuu dandeessu siniin jedhaa hordoftoota chaanaalii kootii. Warroonni barbaadan mucaa arba dubbisaa. Mucaa immoo naaf hin galu yoo jettanis immoo keessa na dubbisuu dandeessu. Yeroo na dubbistan jirtu keessa na dubbisuu dandeessu jechaadha. Biyya kamitti akkasinii geessu mucaan dubbatee jira waan ta'eef anillee irra deebi'ee sinitti dubbadha. Siniif geessa bakka kamiyyuu ta'e makiinadha kan sinii baatu waan ta'eef makiinaa amma tokko kaffalattanii isaan booda gara biyya barbaadanitti biyya keessatti fudhachuu waan dandeessanii jechaadha. Kanaaf akkasii siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa. Kanaaf akkasitti bitachuu dandeessu siniin jedha. Bitadhaayi. Odoo biyya Arabaatti akkanan deebiin bibbitadha. Otoon akkanan deebiinani nama qopheeffadheen meeshaa nama barbaachisu waan tokko jechaadha. Waan mana keessa dubartii tokko barbaachisu bitadhe. Fakkeenyaaf yeroon dura dhufuu fi hammiyyuu haddaan qodaan yeroo na dura dhufuu gatiisaa fi gatiin har'a baay'ee wal gata jechaadha. Dabalaatu badeema. Akkuma doolaarri dabalu birriin biyya Arabaa sharafni isaa hundi isaa dabalaa deemu. Inni asii kun miini hundi dabalaa deema jechaadha. Innaa birrii har'a argattan kana mi'a gaarii har'a yoo bitattan irra gaariidha. Maaliif mi'a gaarii yoo bitattan ol kaawwattu rakkoo hin qabu. Waa barbaadan yoo ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf kidaanii biifee yeroo duraa sana nama bichisiifadhe har'a naannoo 1,000 irratti caala qaba jechaadha. Gatii isaa dabalee. Kanarra immoo yeroo dhumaa kana bitadha. Gatiin torbee fi fuulduraa addaan jechaadha. Dabalaa waan deemuuf. Akkasii siniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayik sheer gochuun hin dagatina. Yaada qabdan koomentii jalatti baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii.